akkam nagaa bultanii. Maqaan koo Faayoo Gamadaan Nuuree Firoo jedhama. Ani hadda waan nama gaddisiisaa kaleessa siniif qaba. Kaleessa waan ta'e sitti himuu qaba. Kaleessa ayyaana irreechaa ture. Namoonni Oromoo achitti turani. Miliyoona 4 turani achitti. Warreen wayyaaneen isaan namoota 500 ol ajjeesani. Maaliif isaan ajjeesani? Maaliif isaan biyya nu jalaa fudhachuu barbaadani? Maaliif nu jalaa fudhatani? Biyya keenyadha, keessanii miti, beekuu qabdanii. Namoonni Ameerikaa, Awurooppaa kana hundumaa, Angilikaa, Ameerikaa kana hundumaa birriitti kenna. Itti fakkaata akka isaan nyaata bitatanii. Garuu isaan nyaata hin bitatanii. Isaan qawwee bitatanii achiin booda nama Oromoo ajjeesanii. Ajjeesuu qofa beekani. Biyyeen Oromiyaa keenyadha. Oromiyaa keessan miti. Maaliif nu jalaa biyya nu jalaa fudhatanii? Keenyadha. Biyya keessanii miti. Maaliif hojjetanii? Maaliif gootanii? Biyya guddaadha. Garuu keenyadha. Namoota ajjeestanii. Garuu biyya keenyadha beekuu qabdanii. Nu jalaa fudhachuu hin qabdanii. Namoota baay'ee ajjeestanii. Nu uf bulchinaa. Isin nu bulchuu hin qabdanii. Nu ofii keenya uf bulchuu dandeenya. Namoota hin qabnaa. Namoota baay'ee qabnaa. Isin barbaachisnu. Biyya keenyadha. Biyya keessanii miti. Beekuu qabdanii. Biyya guddaa qabna. Garuu keenyadha. Isin maaliif biyya keessanii turtanii? Biyya keenyadha. Beekuu qabdanii. Maaliif nu jalaa fudhatanii? Maaliif nu jalaa fudhatanii? Biyya keenyadha. Isin nu Oromoodha. Nullee namadha. Nu ajjeesuu hin qabdanii. Isin illee namadha. Garuu isin namoota ajjeestanii. Isin namoota ajjeesuu hin qabdanii. Nu beeknaa waan nu wajjanu. Biyya keenyadha. Keessanii miti. Beekuu qabdanii. Maaliif nu jalaa fudhatanii biyya keenya? Biyya keenyadha. Beektanii waan nu goonu? Nuuf bulchuu dandeenya. Beekuu qabdanii. Nu jalaa biyya fudhachuu hin qabdanii. Wayyaanee waan isin gootanii waan gaarii miti. Wayyaaneen deemuu qaba biyya keenyarraa. Namoonni hundumaallee namoota Oromollee biyya keenyaa fudhatanii. Namoota Oromoo isaan wajjin illee hojjetanii tokko. Achiin booda isaanitti gargaaranii achiin booda Oromoo diqqoollee namoota Oromoo ajjeesanii. Wayyaanee gargaaraniiti. Maaliif godhanii? Waan isaan godhanii waan gaarii miti. Keenyadha. Beekuu qabdanii. Namni Oromoodha. Namoota Oromoodha. Ka Oromiyaa keessa jiraatanii. Namoota ajjeestaniiti. Mana hidhaa galchitaniiti. Ajjeestaniiti. Maaliif isin ajjeestanii? Biyya keenyadha. Beekuu qabdanii. Isin namoota ajjeestaniiti achiin booda nu jalaa fudhatanii biyya keenya. Garuu biyyiin keenyadha. Keessanii miti. Biyyiin keenyadha. Beekuu qabdanii. Nu sitti himna. Garuu isin dhageettanii. Maaliif dhageettanii? Biyya keenyadha. Nu jalaa fudhatini. Hallo, guten Tag. Heute habe ich für euch was mitgebracht. Was zum Erzählen. Aber erstmal stelle ich mich vor. Ich heiße Faayoo Gamadaan Nuuree Firoo. Und heute erzähle ich euch was. Gestern war Erntedankfest in Oromia. 2. Oktober war das. Die haben Menschen, Wayani. Es gibt ja Wayani-Leute. Und die haben Leute getötet. Aber bevor sie getötet haben, waren da 4 Millionen Menschen da. Oromo.
Und Weyane hat über 500 Menschen getötet. Kann man ja gar nicht mal glauben, dass so viele Menschen jetzt tot sind. Die haben so viele Menschen getötet. Warum töten sie so weit viele Menschen? Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie machen. Sie töten nur Menschen, denken nur tot, tot, tot. Aber das ist unser Land, nicht euer Land. Das müsst ihr wissen. Ihr braucht es nicht zu machen, unser Land zu töten. Das ist nämlich unser Land, müsst ihr doch wissen. Warum tötet ihr so viele Leute? Ihr wisst, dass es unser Land ist. Ihr wisst, was ihr tut. Ihr tötet Menschen. Wisst ihr nur tot, tot, tot? Nämlich, wir brauchen auch Leben. Nicht nur Tod. Warum nehmt ihr unser Land weg? Wir haben selber und wir wollen nicht, dass ihr unser Präsident oder Präsidentin wird. Wir haben schon selber Präsidentin und Präsident. Wir brauchen euch nicht. Ihr braucht auch nicht uns. Ihr könnt von unserem Land weggehen. Ihr könnt allein in euer Land leben, wohnen. Könnt da genügend, habt selber Essen. Aber Angelika Merkel, Obama und sowas, ihr sollt denen nicht Geld geben. Nämlich, sie kaufen sich nicht Essen, Trinken, sondern sie kaufen sich nur Pistolen und dann töten sie unser Land. Das sollen sie aber nicht tun. Sie haben über 500 Menschen getötet. Das sollen sie aber nicht machen. Es ist unser Land, nicht euer Land. Das müsst ihr wissen. Ja, das war's.